Madagara nama farqitu. Nageenya rarraa waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu akkam jirtan yoo jennee jirra harka fuune. Egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo adda addaa qabannee kara keessan dhufna. Har'as viidiyoo baay'ee tokko nama gaddisiisu isinii qabadheen dhufee jira jechaadha. Isa dursa garuu warra social media jechuudha, warra albaatii, warra biyya arabaa keessa ta'e jeruuza quuftee jechuudha. Akkasumas warra kaayiroo warra teettee jiiftii kadhattu warra sadaqaadhaan jiraattu walitti himna jechaadha. Likkiyarraa tokkoffaa Hamzaaji maraaxaa kana jechaadha. Jabummaa osoo qabaate, namummaa osoo qabaate amantii namaan qeequ jechaadha. Dhimma irraa dubbachuu dhufe dhimma haleelamuu artistii Calaa Bultumeeti jechaadha. Calaa Bultumee haleelame jedhanii galgala kana haala badaadhaan nama rukuttaa irratti raawwate yookiin nama haleele haga ammaa qaamni beeksise hin jiru jechaadha. Sababni inni haleelameef illee namni beeksise hin jiru. Just garuu wanti an dubbachuu barbaade sababa isaa fakkeeffatanii amantii nama warra arrabsan jechuudha. Warra galtuu jechaadha. Warra sadaqaadhaan jiraattu. Komantii jala deemanii Iyesuus mana farsoo deemee Iyesuus eessa dhaqee Iyesuus dhiqaa akka keessanii kan maqaan kan dhahamu miti. Iyesuus bakka kabajaati. Iyesuus foon keellee du'u lubbuu keeti boqannaa bara baraati laal. Osoo nama beeku taate eenyummaa Iyesuus eessatti beekta? As jiiftii kadhadhu malee warra firdii sobaatiin jiraatu, warra gantuu warra kadhattuu jechaadha. Osoma jiiftii teettee sirra malaaxattu maal erguma dhuguma rabbii jetta. Rabbiin keessum maaliif malaaxaa kana siif fayyisuu dirree Hamzaajiitti sheernaa godha biraan naa gaha. Eenyu sila caalteef akkasi qoostamnati namaatitti dhuguma amantii kee jaallatta erga ta'e amantii namaa qabajja jechaadha. Hallaan keessumaa malaaxaa kee kana umrii kee kana hangana ijoollummaa dargaggummaa kana maasi malaaxessire erga dhuguma rabbiin keessi jiraachise afuuftu hullaa jechaadha. Amantii kee kan namaa qeeqati kee jaaladhaan hin taatu laal. An sababa keeti jedhee garuu warra amantii musliima hordofan nama baay'eetu jira roonni keenya. Sababa keetii jecha nama saniin tuqu. Garuu galtuu akka keetii kan ammoo likkiittiif na biran dabarru. Tokkoffaa artisti Calaa Bultumee goota bara maastar pilaanii jechaadha. Biyya baasaa keessa taa'ee nama maastar pilaaniidhaan sirbe. Akka keessan biyya kaayiroo teettee waan argite albaatu sadaqaa gurrachaati. Maal gadi baatee Iyesuus dhiqaa miila keetis fakkaate qamaaca. Namni imnatii kee jaallattu gadi baatee imnatii namaan qeeqxu. Isa warra garee shahaadaa warra jiifti gurratu warra biyya Awurooppaa teettee albaatu sana of amanteeti jabduu taate biyya abbaa keessatti maa akkasittiin albaale jaratti. Malaaxaa wayi maa biyya eega cimamna yookiin dandeettii addaa qabaattee biyya abbaa keessatti irratti bilisoomta malee biyya baqaa teechee ofirraan albaatu la. Tokkoffaa namni amantii kee erga jaalatta ta'e amantii namaan tuqin itti sheernaa godha Hamzaajii malaaxaa sanin biraan naa gahaa. Iyesuus kabajaa qabaa bar maqaan Iyesuus dha'uudhaaf afaan kee kana gizee dhibba dhiqachuu qabda. Haasa'aans keessa ba'uun xiraawaan ta'e. Bakka amantaa kanatti eenyu fuurra waliin darbinu laa. Nuti dhibba dhiqannaa miti, dhiqannaan qaamaa miti. Afaan kun yoo hin qulqulloofne wanta achi keessa ba'uun xiraala. Just nuti immoo amantii keenya irratti qoosaa maaltu wal dhiisa? Amantii namaa tuqaa amantiin kiyya haa kabajamu wanni jedhu Itoophiyaa keessatti hin jiru. Galtoota wayii warra biyya namaa jala galtee warra adii jala galteetiin fakkeeffattee dhokattee jiraattu kana jabummaa sitti fakkaate Calaa Bultumee bar goota biyya baasaa irratti galeetiin du'us jiraadhus jedhee biyya baasaatti galee bar biyya ofii keessa jiraachaa jirudha. Iyesuusittis amanuun isa mootummaa waaqayyoo isa dhaalchisa malee garbummaa bara baraa yookiin diiyaabiloosiif garban ta'u. Dhaloonni bar namni amantii isaatiif si amantiin kee akkasii kabajamu barbaadda taanaan amantii namaa kabaji. Kanaan alatti amantii walii kabajuun hin jiru bakka kanatti. Amantii nama tokko gadi baatee arrabsaa. Meeqa kami musliimni farsoo dhugaan jirtanii maal fakkeessitan akka nama farsoo dhugeen beeyne fakkeessiti. Miti biyya Itoophiyaa keessatti ollaan musliimaaf kiristaanii waliin jiraachaa jiran dhiisiti.
isheen biyya ormaa dhufte tunuu mana haraqee fi mana farsootiin baatu warri musliima afuuftu hurla wala tamboo fi jimaan ilkaan irraa tortorse. Farsoo yoo dhuga midhaani bar farsoo baala ka nyaatu horiidha. Horiidha kaasi warri baala nyaatan jechuudha. Walitti himna malee walirra darbuun hin jiru asirratti. Amantii keenya tuqaa, amantii keenya arrabsaa keenya nu haa kabajamu dhemni jedhu hin jiru. Walitti gadi baasna seenaa quraanallee barbaadan juusa takka takkaan gadi finnee isinii dubbisna hojii quraanallee. Isa zimmuutii malee waa takkan barsiisne quraanni keessanuu hin jira. Bilxii of godhuuf amantii namaati irratti qoostan. Iyyesuus eessa dhaqee caalaa rukkutame Iyyesuus eessa ta'e. Hoo ofii keessanii mana shintibeetii waa'ee shintibeetiif waa'ee hudduu malee barsiisa quraanni keessa. Waa'ee quraana keessanii takka takkaan beekna bar. Akka waan quraanni keessan mangisti samaayii ta'ee fakkeessitan gadi baatanii. Wali bishaantu afaan nu jira malee waa baay'ee dubbanna jette jedhan qurxummii. Wal kabajaadhaaf yookiin nama jaalannuuf jecha callisnee agarraatu. Malee gadhee akka keessanii kan itti mu wallaalle miti. Seenaan quraana irratti barraa'e seenaa hudduu malee jira. Baasaa dubbadhaa akka gadi. Waliif dubbanna yoo dhuguma amantii kee kabajatti kan namaa kabaje namnis keessii kabaja. Yesuus mana farsooti maal godha? Yesuus bar isa hafuuran bakka ati jirtu waan ati hojjetu hunda beekudha. Malee isa hudduu jala galee miti. Nama akka keetiin kan madaallamu miti Yesuus. Nuti amantoonni Yesuus hidduu kabuune seenaa isaa barree maalummaa isaa fayyinna barabaraa barbaanneeti malee akka keessan dhiqaa hudduu jala deemuu barbaanne miti. Midhaaniif hin jiraannu nuti hafuuraan jiraanna gooftichi barabaraa jiraachisaadha. Caala bultumee foon isaatiin rukkutame malee lubbuu isaa miti. Fayyee jira lubbuu isaatiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf Iyyesuus itti amanee jira. Garuu gantoonni akka keessanii warri sooshaal miidiyaa irra baatanii amantii namaa arrabsitan of kabajaalaan malaaxaan akka hamzaajii Iyyesuus eessa dhaqe jettu eessa deeme Iyyesuus hiriyaa kee miti. Osoo ati si'ii miti akaakilee akaakayyuun kee osoo biyya lafaa kanarratti hin uumamin jira Iyyesuus jiraataa barabaraati. Gara fuula duraas hin jiraata, har'as hin jiraata, gaafate biyya lafaa kanarra darbite illee inni hima jiraata. Mootii barabaraati jechuudha. Kan namni takka shaaruu hin dandeenye. Gaaf amantiin garee shahaadaa jettanii amantii namaa garee sanii qabattanii amantii namaa qeeqxan eessa akka taatan garee sun maal sila taateef. Amma fakkeenya Farahaan argitaniitu gaafa biyya galee dhoskatee hafuura dhufkatee galee maa jabaa argatee akka asitti alba'uusan biyya galee maan alba'an. Biyya Arabaa ta'anii alba'uu nama dhibu. Kan nama dhibu garuu jabummaan akka caalaa sanitti goota yoo ta'e biyya galee biyya abbaa isaa irratti falmata. Kan duus biyya ofiitti irratti odu'e. Caalaan duris biyya ofiitiif qabsaa'e har'as immoo hafuura qulqulluudhaaf qabsaa'e. Namni hafuura qulqulluudhaan jiraatu ni qorama. Qormaata baay'eetutti baay'ata garuu ni injifata guyyaa tokko ni milkaa'a. Gadhee akka hamzaa sanitti sheernaa godhaa viidiyoo kiyya kan. Malaaxaa hunda. Namni dhuguma amantii ofii jaallatu gadi bahee amantii namaatiin qoosaa. Beekaa of se'aa kun dokkeen waan numti haasofni illee irraan bareenne bagee taasun. Hindeen nuti bar dubbachuu wallaalle miti agarraan zim jenne. Qoy namni kabaju keessa jira amantii kana keessa. Namni nu kabaju namni jaallannu jara jenneeti cal'isne malee amantii keenya gaafa qeeqxan gaafa amantaa keenya irratti gadi baatanii waan argitan of keessa haqqistan dubbachuu wallaalle miti. Gadhee akka keetii kan miidiyaa irratti sadaqaadhaan jiraatu jiiftii guurrattee kadhattee jiraatu kanaa miti. Amantii keenya hayyuun goonni beekan meeqan arrabsine. Ishee kadhattuu tana dadhabne ishee sadaqaadhaan jirtu ishee musaafirummaadhaan jiraattu tana yartuu tana jechuudha. Ishee jiiftiidhaan bultu. Shan hojjettee hin bulle kan kadhattee sa'aatii 24 TikTok irraa afaan bantee jiraattu kanatu amantii keenya qeeqa. Min አይነት ንቀት ነው በእምነታችን ቀልድ የለም። ቆሰን ገራ አመንቲን ጅሩ ኤሳዩ ጅራድ በከፌተ ጅራ ኬካ በከና ከሲዮ ከበጀም በርባድ አመንቲ ነማ ከበጅላ
mootummaan isa mootummaa Itoophiyaatti nu haa qabamu namni nabiyyi keenya arrabse namni akkas ta'e argetta sunillee mootummaan Itoophiyaallee gaafa ati amantii kee ursii qabee kan biraa gadi qabu hin jiru seerri seera akka biyya ormaa ta'eechini albaatan kanaaf Itoophiyaa gaafa galte hundi ishiitu bar hantuuta roomitti roobee citaa jala suuqqamte taate teetti tinfishin jettu warra asirraa albaatu kun albaati hulla kanaafu calaa bultumee ifayya foon turkutame malee lubbuu isaa miti odoo lubbuudhaan illee du'e mootummaa waaqayyoodhaala jechaadha gooftatti namni amane jireenya bara baraa jiraata just kanuma galatooma sheer naaf godhaa viidiyoo kana albaatota miidiyaa san biraan naa ga'a